online kana rafaan bantu garteemi marataan agartee tokko khabira khamaka sheekha qabu itti dabalameeti kaabaa jala dannas tokko agartaniimi wannumti Itoophiyaa jiru keessa jirtuun guutuun ilmaan arsiitii je viidiyoo tokkaan argine ganama kana shariika kullee tusine nambi hoteela naa feere fuula nyaachise kana gabara dhaggeeffadha maalii fi hoggaa keenyaa taate yoo akkanatti eenyee dubbanne gandummaadha ani gandaan maqaa mishin godhee irraa dubbadde hin qabu kaayyoo akkasiitti illee hin qabu ammoo waa'ee harargeedhaa dubbachuu kiyya wanni nan dubbadde harargeeni waanuma oromummaa namummaa fi agartee hawaasummaa keessatti nama isiidhaan qixxaatu hin qabdu ummata bineensa waraabessa namni gartee alaa manatti jalaa galu halkan waraabessa wajjin magaalaa keessa jiraatudha yoo jaalalaa harargeen jaalalaa ummata jaalalaa jechuun immoo jibba hin beekan jechuu miti jibbas jaalalas ni beekti saree miti harargeen ummata jechuun anumaaf siifi kanarraa eegala harargeen dur dibbee namaatumaa turte dibbeetumaa turte harka namaatumaa turte nama jala horiyaa turte meeqa kun isin hin fayyadu jaanii namoota jajjaba duula ni aadatta yoo ta'e gaddalee dubbadde irran deebi'a duula gaazexeessaa biyya kanaa beekamaa silaa sadarkaa biyya kanatti ni beeytanii gaazexeessaa Jaafar Yusuf Jaafar irratti waan godhame ni yaadattan hagam takka akka isaan miinaa irratti taphatan nama keenya kunini ni barree xiqqoo if barreeti namuma ganda kiyyaattu naa dhukkubsataa kiyyuma yoon qabadhee na fayyadaa waan joosan waan barree fi tokko murtii guutuun gizee 2022 irraa eegalee waan argee kana dubbatam even interview itti godhameetiin jira namni agartanii jiraata yoo jiraate waa'ee gandummaa irratti gaafii na gaafatanii gandummaa jechuun siif maali jaanii na gaafatanii anaaf jecha gandummaa jechuun maali beeytanii ammallee irra deebi'a gandummaa jechuun ganda ofii jaalachuu kabajuu bakka irraa dhalatanii fi hawaasa keessaa dhalatan saniif waan danda'an godhu karakkateef sagalee ta'u bakka bu'uuraalee misoomaan jirre akka mootummaa yaadatuuf dubbachuu isinii galee miti namni tokko yoo qarshii biliyoona irra ta'e eessatti deemee misooma jaara mana barumsaa jaara daandii bishaan eessatti bakka itti dhalatetti gandummaa qabda jaanii si gaafatan gizee hedduudha ati gandummaa ni qabdaa jettee na gaafatte gaazexeessituun Haftaamuu Lammuu maal shoo isaa sanirratti jannaaniin ayyaanni gizee dhufe amma ati amantiin kee maaliin jeen kiristaana itti gizee ayyaanni faasigaa yookaan immoo ayyaanni tokko dhufe eessa dabarsitaan jeen wallaggan deemee dabarsaa naan jette maaliif wallagga deemtaan jeen oromoo finfinnee kasanii jirti adaama kasanii jirti asii jirti maaliif achi deemta jennaan maatii kiyyaa jira gandan keessa dhaladhee hiriyoota jira achiin deemaa jette ati gandummaa qabdaan jeen gandummaa waan hamaa miti kanumaan jeen ganda ofii dhaquudha ganda ofii jaalatu maatii ollaa keessa jiraatan jechuudha siigalee amma yaadni fi akkanatti gandummaa ka'uu bannu ganda ofii fayyadu ganda namaa jibbuun ammoo baalagummaa malee gandummaa miti yoo na dhageessan ta'e ganda namaa xuquuttu baalagummaa malee ganda ofii jaalachuun kabaja. Murtii guutuu asirratti dhaggeeffadha dhiifama na godha isin jidduun seenee maaliif dhiifama. Nuti miidiyaa kanarra eegaa dhufne bubbullee jirra. Nama baay'eenis wal barannee jirra. Namni baay'eenis nu baree jira. Rabbiif galannee haa ga'u. Danuu barannee kana keessa haala amalaa fi jechootaa fi gocha nama hunda adda baafannee jirra. Gaafa dura miidiyaa dhufnu gaafa waa'ee miidiyaa nuuf hin galin oromummaan deemu turre oromummaa irratti hundooyineeti haqa qabu haqa hin qabdu jechaani haqa qabu haqa qabda jechaani haqa hin qabne immoo haqa hin qabdu jechaani turre. Oromoo bahadhiyaa baabaa kibbaa hunduma keenyaa jechuudha. Hunduma isaanii waliin qabne ijjeta kaalaaluu turre. Muutirra kaadha namni biraa. Kana keessa osoo nuti akkasii yaanu osoo akkasii yaanuuti Oromoo kutaa kudha takkaa keessaa namni kan nuti keenya kabadii xiqqoo qabu badii guddoo qabdanneen itti murree fuunee harka arsiidhaa buusaa turre. Kan nuti arsii wajjin gastii gubbaa. Bataram tokko tokko meenuu ibsi ati agendaa makiinaa kamitti seentee agendaan kun akkamii gad dhufe eenyuuf fiti? Yaada bareedaa kaastee galatoom dhaggeeffadha asirratti ani waa'ee makiinaa sun ka'ee guyyaa lammaffaadha moo akkas ture just akkuma qoosattis ta'e akkuma nama tokkotti wanti miidiyaatti ba'e yaadamaa itti kannitanii hin qabdu maaliif ati magaalaa keessa deemtee uffata kanaa maa uffatta naan jaan jechuu hin dandeessu namni silmaana laaltanis jechuu hin dandeessu waan gabaatti ba'ee miidha gabaa sooshaal miidiyaatti waan bahee yaada kiyyaan irra kanni hoggu kana maaliin jee makiinaa artist Ibsaa Ibrooti binna jennaan baree waa yaada bareedaadha hoggu kana waa yaada deenjee makiinaan takkasita Ustaaz Ibsaa Hassaniif Ustaaz Ibsaa Hassan kabajamaaf jaalatamaa amma dura bitamtee kan namtee akka giiftitti eessa
macarrashaan si taate hatta sanboodallee ni galchina jaamee sooshaal miidiyaa kanarratti waan baay'eetu deemee maalleen itti walii qabamaa ture maalleen sunilleen gargaarsaa kanname akkamitti wanni sun ta'e yeroo rabbillee namillee namatti mufatu sigadeemi mucaa kanaafis bitamee ustaazibsaafis makiinaan kannamte anaaf gammachuudha malee akka hinaafatti narraan fudhatinaa yaada joon kannee achirraa dubbiin eegalte kasan dura namni isaanii kumaatamaan sheekaa fi beekaan hundi waan kana wal bira qabanii waan rabbiin nama gaafatu ustaaza dhiisanii artistii bitan jaanii haasaa turan namni tokko lafaa kaaseen dubbanne guyyuma kana viidiyoo sanirra dhaabbatee jaldeessi roobee suni agartee bosonaa badee magaalaa dhufee nama ta'e sun dhufee maal jee ati gabraa jeeti waan saniin gabbeessan birallee kutee maal jee beektaa keessa dabree waan ji'uu dhabnaani amma waraqaan akkasii suni waraqaan mana keessa jirtu waraqaa siyaas guuree tarmuuseetu normaal teessu garsiisuu ni danda'a. Sigaleemi kiliinii waraqaa takka gizee namni waan ragaa fidatu waliigaltee nama jidduu jirti. Tokko waliigalteen chaappaa qabdii bakka seeratti waliigalamaa san fidee dhufa. Talammaffaadha maqaa akkanaatiin kanaaf itti kanname abbaan itti kanne kana abbaan sun as beekana jee sanuumni sooshaal miidiyaatti himiti. Dhagahi waan inni jee naa hubadhayi waan seeraan isa gaafachiisu. Baankii isaa qabnee jirra jee dhagahi. Maallaqa miliyoona 3 deebisee jira jee dhagahi. Maallaqa miliyoona 3 deebisee jira jee dhagahi. Amma inni yakka ifirratti raawwate muut naa godhadhu yakka ifirratti raawwateen si himaa dhagahi. Baankii isaa qabnee jirra. Maallaqa miliyoona 3 deebisee jira. Kan ammoo namni as jala jiru kun hundi ni beeka akka inni jee. Maallaqa namni miliyoona 3 namaa deebisee 300 irratti hafee jeemire akkaawwantii jiru. Namni miliyoona 3 namaa deebisee 300 namaa deebisuu ni dadhabaaree osoo inni sun dhugaa ta'e. Sababni akkaawwantii irra qabduuf jira. Hin jiru. Naa qabadhu waan hin jirre. Lammaffaadhaa guyyaan wanni kun gabbee maaliif guyyaan am viidiyoo sun dubbadhu ati gabraa jeela. Galaami achirraa eegale. Abbuma fedhee wajji keezii dhiyoon hin qabaadde nama dhuunfaadha. Anaa fi dabbal waa wali kan inni wal gaafannu yoo ta'e leenca giiftii miti kan TikTok irra naqannee akkamitti TikTok irratti gaafata. Nama tokkoon waa'ee seeraa kunoo waraqaan tun seeraatii jee sooshaal miidiyaa irra fiduun haga wanni sun seeraan hin mirkanaa'etti seeraan akka nama gaafachiisu inni hin beekne abukaatoon amma qabatee jira rakkoon qabu. Sigaleemi yakkaan akka nama gaafachiisu. Seera inni wallaalaan seeraan hin beeka. Namni inni irraa bakka bu'ee irraa dubbate sun hoo biyya abbaa qabdi jeela. Dhageeffadhu. Biyyi abbaa qabdi. Dubbiin inni walitti laaqee keessaa roobee dhufee fuudhee deemee jee. Dhageeffadhu. Hogguuta akka ni ergamee fi jee. Akkaawwantii isarratti qabadhaa kun hundi zabaraarraqeen kun hundi maaliif waan san dubbataadha malee wanni takka wanni biraa jiraatee deemi. Abbaan dhuunfaadhaan anarraa waa qabatee magaalaa keessan jira. Bakka seeraatu jira, mana murtii jira, aadaaf seeraa jira. Na yaamee na gaafachuu danda'a. Inni abukaatoo seeraa miti, abbaa alangaa miti. Dhagee hawaasa bakka bu'een qabu akkasitti akkanaa hubattanii barbaada. Wanni takka namni wajji keezii qabu hin jiru yoo jiraateef dhufeen na gaafata. Harargee nan jala dhufan. Muniira kaasira jirta caalaa Abiyyoo Dabbaal Sultaan eenyuuniin kulle bakka naa bu'aatii dubbadhaa jee. Sababni irratti harargee dubbadhe akka namni hubatuuf. Harargee ni hinaaftanii duraanuu isin akkanuma ni hinaaftaniin takka viidiyoon heddummaannaniin adeeroo nuti nama hinaafuu miti. Ani hin jeelaa. An hawaasa harargee irraa hin dhaladhe. Dhuguma immoo hawaasa harargee irraa hin dhaladhe. Kanaaf yoo makiinaa miilaan hin deemu jira. Maal keessa makiinaa abjuu ganaan bitamiin ittiin hinaafa. Bitaatiin agarsiisaa hoggasan hin hinaafte gaa. Insha'Allatti ni naafamu. Digaleemi kana wanni nan jee wanni xiqqaa guddaa maraachee waan dubbatan dhabanii keezii sobaa barbaadee achiin deemee ammas viidiyoo irra deddeebi'ee kana irra qabne makiinaan isaanii hidhamte inni ni hidhame ilmoomaarree diree dhawaatti intalamaarree dhaati wanni inni hinaasoyinii fi wanni dhugaa takkata jirtu hin jirtu obboleessa magaalaa Finfinnee Boolee keessan jira kootu jeetin dha yoo inni dadhabe ammallee an qaama seeratti fi isa gaafachuudhaaf tikeeta muradheetiin roobee dhaqa akka dhiiratti dhagee murtiin takkaa sodaatee nama takkaan naa dirmadhaa isiniin jee yookaan qarshii takkaa namatti hirkadhee hin beeku isinii galaami. Ammoo waa'ee harargee ammallee borullee iftaan taanillee akkuma dur dubbachaa ture an harargeedhaniin dubbadda. Aadaatiin yoo uffatu yoo nama asiniin uffadda.
Ani har'a Okay. nama arsuun qabu. Anumaan nuti galuu barbaada. Yaa galatome namni fi liifina fakkaatan takka waama takkatti qofa siin jeetiin achi booda nama biraatti kanneen irraa bu'a. Jalqaba agendaa makiinaa artistii binna jan kanattiin hirmaadhe barreeffama sagalee irratti yaada kanneen akkuma nama miidiyaa hawaasaa fayyadamu tokko asin naa qabadha. Lammaffaa eegaan akkitti hirmaadhee booda dhimmi maallaqa murtii haatee gabbaa'e. Kagabbaas Sheekh Aroobeeti bakki isaan waliin jiran biyya keessa. Sheekh Aroobee qaamaanis akka wal agartaniif takka bilbilaanis waan kana sitti himee waan quba qabdu hin qabdu jechuun akkuma kigatti paablikummaa irratti agartee fiidumaa agartee miidhuma irratti murtii maaliif Sheekh Aroobee tokkoffaa nama maqaa amantaa qabu lammaffaa nama guddaadha sadaffaa biyya keessa waliin jirtanii yoo dhugumatti haqa namaa baasuu barbaadee tarii ati nama miitee namni ati miite sun isa akka dhaqu ta'e si dubbisuu fa'aa lafarraan si arguuf midhaan waan akkasii yaalee ati harka darbiteetuma uummanni akka baruuf miidhaaf fideemu asirratti sun hojiiti xumure keessa xumurte. Yaada bareeda. Ani Sheekh Aroobee guyyaa tokkoon waggaa bara dabre ani Roobee Rizee hedduun deeme guyyaa tokkoon bara dabre teempoon tokko fa'aa hojii deemnee Aleeks Taayyee fa'aa jira mana nyaata nyaatuu wal agarree wal dubbisne kan inni isa ijaan arge kanatti bilbila isaan qabu feesbuuka fooloo walitti hin qabnu tiktookin fooloo walitti hin qabnu kan ammoo rabbii fi namnis ni beeka anis ni beeka guyyaa tokko teekstii walii barreessinee hin beeku natti bilbileen beekuun siin jee dhagee keezuma kanaa filimiti qabiraatiif walii bilbileen beeynu viidiyooma isaan namni natti ergeetiin arge sanirratti deebisaa san kanneefi silaasii bilbilee akka nama quba qabutti si gaafatee maal kayettu ta'e bara bu'aan bareedaadha waan san duraa osoo ta'e si galeemi waan jaamee irratti osoo Sheekh Aroobee qofa ta'e nama tokko nama lama jetta dhaggeeffadhu xiqqaa guddaa isaaniitii miti maarree soolleetiin kan Kaayiroo jiruun kan Yuurooppii jiruun eenyutu irraa hafee dhimma kanarra kun hundi amma isaan murtii guutoon maallaqa nyaate akkas ta'e hajaan kun hundi isaaniitu dhugumaan namicha maallaqa gaafatuuf nahaniiti namichi summaa fuulli isaa mul'atini eenyu qopheeffate Sheekh Aroobee suniif duuba kaayee kaasusiise waraqaa jeesaniif kiliirlii eenyu garsiiseeti waraqaa seeraa jechuudha akkana waraqaa liblib nama dura godhee namaan shawwaduudhaaf keessa dabree namni sheekha ofiin jiru amantii islaamaa qabu kan rabbiin sodaadha jiru waa'ee islaamummaa himu viidiyoo qaama qullaa keetiin qaba nama dhalaasii ergeeti viidiyoo saniin maal godha hatta haga sadarkaa kanatti kun hundinuu maallaquma sanii fi dhuguma sammuun teenyaa yaaddu lafa kanatti eenyu cabsuu barbaadaniiti akkam godhuu barbaadaniiti maallaqaan deebisuu fi viidiyoon obboleeyyan kiyya kaasirra jirtan akka naa hubattan waliin barbaadu haga sadarkaa sanitti nama sheekha karabbiin sodaadha amantiidhaan barsiisee jiru agartee waa'ee islaamummaa haasa'u amantiin islaamaa waan akkanarraa fagoodha amantiin islaamaa laaqannarraa fagoodha sigaleemi amantiin islaamaa tagabba'anii asirratti waa'ee jaartii fi haasaanii miti amantiin islaamaa namoota likiskisii ofiifuu sadaqaadhaan jaartii namni jala jiraachisuun bakka bu'amtuu miti namni ofii waa'ee makiinaa ijaarratee kan naasirraa dubbata murtii guutoo jalqaba Sheekha dogongora goote dabbal Sheekha Aroobee nama guddaa ka jette Sheekha Aroobee jalqabuma gaafa gara miidiyaa dhufu intala fuudhee dubrummaa irraa dhabee kiu jechuun amma ka gaggabuun amma ka Uddu jaartii mee? Uddu jaartiitiin dhufe tokko lammata gaafa jaartii tabiraa itti fuudhanii waan nyaachisu dhabu dubartiin tiktookii cidhaa tunaniite meeshaa kana nahiite wallahi naa sossobuu didee nama jee haasa'u namni kuni nama miidhaa kanarratti gartee na gargaara jaartii na jalatti mashruufaa nama juu nama mana na jaaraa jee torbee dabre kana keessa sadaqa warra akka kiyyaa warra akka ijoollee amma muudaa baa namni ittiin bilbilee jiru jechuudha sadaqaadhaaf namni kuni ammallee mul'anni wanni inni deemuu fi murnootatu erge.